الشمار كفوني هرد فيها سوبر هندي خشن بكم يرتن نجين ربي سمبرا قرت ورانتنا ودو قرت اسنف تاتجو اسنف قبل تنجرا هنقدر متنو جنترادا نموني قرت يا سوبر سبسكرايب وتاني ماتين سبسكرايب وتاني ماتين سنجا هنقدر متنو جنترادا أرانتنا ودو قرت اسم مدالتو اسنف قبل تنجرا تكفرتي ويا مقالة في فينتي والقبة مقالة في فينتي قرت مال أمان ترى مال كسرتي فولدرشيد أو مال فكاتا خجو خنا اسنف قبل تنجرا إني لما فارا ويا مالك بياتي والقبة أكسم قرت ويا باسبورتي والقبة ويا ميجريشن أشورا خنا بالين هنقدر اسنف قبل تنجرا هنقدر متنو جنترادا تكفرتي ويا مقالة في فينتي والقبة أكون بكمو يرو دبره ممكن مسيرة دكتور أبي أحمد أكرت بارلما إرتي دوبتنتي مقالة في فينيدا يرو جوابا خشتي وقالة ما سدي خشتي مقالة قرتي توزيمي تنس صدرك قبضو بردينانس وهم دانو قرتي صدرك قبضو أكتاتو تو إرتي دلقا جراجة ترى سنمو إفاني فتي إقلام جراجة يرو من تنا مقالة في فينيدا حالا قرتي أداتين جارما جرا شوفي أكسم قرتي بروجكتي قرتي يرو يوتي إقلامتي يرو جوابا خشتي قرتي تمرمتي وجدتي وجي خنا جرتو جرا قرتي توزيمي تنس تيمي إجنانس هدو قرتي saffisaan gartee mootummaan irratti hojjechaa jira. Konistirakshinii kamuu yookaan immoo namni kamuu gamoota kaniin ijaarajee yookaan immoo wanta kaniin dalagajee lafa qabee lafa gartee qabatee wanti qorra ijaaree taa'uun dhorkama jira jechuudha. Ijaaruu dandeenyaan daddaftee ijaartee xumurtee gama hojiitti galuudha jechuudha. Finfinneen haala kanaan gartee itti fuftee fuuldursiidha. Yeroo gabaabatti magaalaa turizimiitii fi magaalaa bareedinaan magaalaa Afrikaarraa sadarkaa qabdu akka taatu ifaan ifatti mootummaan gartee hojii eegalee jiraachuudha. Akkasuma gartee waa'ee gartee maallaqaatti wal qabatee maallaqa mootummaan gartee akkuma beekamu biyya alatti piriinti godhee karaa biyyaa galchaachuudha. Kan ammoo gartee biyya Faransaatii fi Ingiliz achitti piriinti godhaachuu mootummaan. Yeroo ammaan tana mootummaan maallaqa kana Dr. Abiy Ahmed koree biyyaatti wajjin taa'ee wajjin mareetee kana booda maallaqa gartee biyya keessatti gartee maallaqa akka piriinti ta'u waliigaltee irra gahanii jiran jechuudha. Tokkoffaratti paaspoortiidha. Akkuma beekamu gartee paaspoortiinis biyya alatti piriinti ta'ee karaa biyya gala. Yeroo ammaa tana mootummaan koompaanii biyya Jaapaanii wajjin walii galee koompaanii Toophaan jedhamtu wajjin walii galee waliigaltee irra gahee jirachuudha. Koompaaniin biyya Jaapaan tuni koompaanii gartee biyya keessa jirtu kan biyya wajjin koompaanii gartee biyyaatii wajjin waliigaltee walii galanii ifaan ifatti hojii eegaluudhaaf murtii irra gahanii jiran jechuudha. Jalqaba irratti paaspoortii rakkina paaspoortii gartee uummanni biyyaa ittiin rakkataa jiru kana hambisuudhaaf paaspoortiin biyya keessatti gartee akka piriinti ta'u asumatti gartee akka gartee dijitaala ta'e haala gaariidhaan gartee paaspoortiin biyya keessatti gartee akka piriinti ta'u inni godhanii jechuudha. Jalqaba paaspoortii piriinti godhu eegalanii jechuudha. Koompaaniin tuni achi booda maallaqaachuu itti aansee boondiidha piriinti godhanii jechuudha. Waasadii koompaaniin tuni waasadii piriinti goote jechuudha. Paaspoortii fi maallaqaa fi boondii biyya keessatti piriinti godhanii jechuudha. Kuni sharafa gartee biyya alaa hir'isuudhaaf shoora guddaa taphataa jaamee jira. Garuu namoonni gartee namoonni tokko maallaqni biyya keessatti gartee piriinti ta'uun rakkina guddaa qaba kan jiru ni jira. Namoonni biraa immoo maallaqas ta'e paaspoortis ta'e biyya keessatti gartee piriinti ta'uun gartee sharafa biyya hir'isaa waan gartee alatti bahu biyya keessatti gartee waan hambisuu jecha kuni gartee jijjiirama guddaadha kan jiru ni jira jechuudha. Isinoo maal jettame koomentii barreessaatii asin nu beeksisa. Akka keessa beektoonni nuuf himanitti mootummaan immigireeshina bakka amma jiru kanarraa bakka biratti qopheessaa jiraachuudha. Yeroo dhiyootti ifaan ifatti hawaasaaf tajaajila kennuun eegalaa manni gartee ammaan tana immigireeshinaaf ijaaramee qophaa'ee jiraachuu waan muraasa tafe akka gartee tajaajilaafis mijaawaa ta'etti akka gartee hawaasaafillee gartee mijaawaa ta'etti mana gartee hawaasaafillee gartee mijaawaa akka ta'utti ijaaree qopheessaa jira. Yeroo dhiyootti gartee mootummaan ifa godhee immigireeshina bakka amma jiru kanarraa bakka haaraatti jijjiiruudhaaf jiraachuu